Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dabbalii gunguma uummataa irraa oduu har'aaf qopheeffanne isin dhageessifna. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina addaa saba Oromoo Wallootti uummata Oromoo Walloo irratti haleellaan humna fiinxaleeyyii faannoon raawwatamu waggoottan ja'an darban eegalee jabaachaa dhufuusaa jiraattonni himani. Mootummaan harka gabaa Jimaa irra kaa'ee kaasuu qaba jedhan qonnaan bultootaa fi daldaltoonni Jimaa. Godina Salaalee aanaa Dharraa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii gandoota hedduu weeraran qabatanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin odola lixa Indoneesiyaa Sumaataraa iddoo volkaanoon hammaatutti lolaa fi laavaan yookaan habuluqqaan qorra irra yaa'e namoota 37 lubbuun darbee jira. Oduu sin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina addaa saba Oromoo Wallootti uummata Oromoo Walloo irratti haleellaan humna fiinxaleeyyii faannoon raawwatamu waggoottan ja'an darban eegalee jabaachaa dhufuusaa jiraattonni himani. Humnoonni kunneen tumsa caasaalee mootummaa naannoo Amaaraa irraa kaasanii hanga federaalaatti qabu kan jedhan deeggarsaa fi humna guddaa qabaachuusaa simanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina addaa saba Oromoo Wallootti uummata Walloo irratti haleellaa humna fiinxaleeyyii faannoon raawwatan waggoota ja'an darban eegalee jabaachaa dhufuu jiraattonni OFM itti himan. Humnoonni kunneen tumsa caasaalee mootummaa naannoo Amaaraa irraa kaasanii hanga federaalaatti qabu kan jedhan deeggarsaa fi humna guddaa qabaachuu isaaniis himaa jiru. Haleellaa tibbanaan aartummaa furseetti raawwataniin namoota hedduu ajjeesuu kaan immoo madeessuu akkasumas manneen jireenya uummataa barbadeessaa jiraachuu himamaa jira. Waggoottan ja'an darbanii fi bifa kallattii jijjiirachuutiin haleellaa ulfaataa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu himamaa jira. Humnoonni fiinxaleeyyii kun akkaatuma qaama seera qabeessa tokkotti magaalaa keessa konkolaataan akka fedhanitti bobba'anii galuu isaaniis jiraattonni himanii jiru. Haleellaa tibbana raawwataniin namoota nagaa 8 nu jalaa ajjeesan kan jedhan jiraattonni akkasuma immoo namoonni 13 madaanii hospitaala galuus himaa jiru. Aanaa Artummaa Fuursee ganda Faacoo Gooroo Dugdee jedhaman keessatti guyyaa kaleessaa manneen uummataa gara 65 olitti gubate jedhan jiraattonni naannicharraa miidiyaan dubbise. Yeroo miidhamni hangas ga'u uummata keenya irratti raawwatamu humnoonni mootummaa uummataaf birmachuu hin jiran kan jedhan jiraattonni humnoonni fiinxaleeyyii kanaaf akka loojistikiitti hojjechuudhaan haala mijeessaa jirus jechuun dubbatanii jiru. Humnoonni fiinxaleeyyii kunniin akkuma humnoota mootummaatti reeshina konkolaataadhaan fe'atanii bakkaa bakkatti socho'aa kan jiran jechuu jiraattonni himanii jiru. Naannicha keessattis akkuma fedhanitti socho'aa jiraachuutu himamaa jira. Uummanni Oromoo Walloo aarsaa guddaa kaffalaa jiraachuu kan yaadachiisan jiraattonni Walloo cabsuudhaafis Oromiyaa cabsuudha jechuun dubbataa jiru. Oromoo Walloo aarsaa gurguddaa dargaggootaa fi namoota qaban jennu dhabaa jirra kan jedhan haalli keessa jirru ulfaataa ta'us uummanni keenya akka nuuf hubatu jechuun dubbatanii jiru. Uummanni Oromoo sagalee tokko wal faana hiriiruu akka qabuu fi uummata Walloodhaaf birmannaa walitti fufiinsa taasisuu akka qabanis dhaamanii jiru. Mootummaan harka gabaa Jimaa irra kaa'ee kaasuu qaba jedhan qonnaan bultootaa fi daldaltoonni Jimaa. Godina Harargee dabalatee naannoo Hararii keessatti Jimaan madda galii hawaasaa qofa osoo hin taane bu'uura jireenya hawaasichaatis jedhamee jira. Dabalata isaa Xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Mootummaan harka gabaa Jimaa irra kaa'ee kaasuu qaba jedhan qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni Jimaa. Godinaalee Harargee dabalatee naannoo Hararii keessatti Jimaan madda galii hawaasaa qofa osoo hin taane bu'uura jireenya hawaasichaa jedhamuun ibsama. Jireenyi keenya Jimaa irratti kan bu'uureedha kan jedhan qonnaan bultoonni sababa rakkoo gama Jimaa mudateen beelaaf saaxilamuun gara magaalota gurguddoo biyyattii baqatan. Waggoota hedduuf jireenya keenya dandeenyee sharafa alaa biyyaaf argamsiisaa turrus harki gabaa Jimaa irra kaa'ame beelaaf nu saaxilee daandiitti nu baase jedhan. Akkuma godinaaleen Oromiyaa biroo midhaan nyaataa oomishuun jireenya isaanii adeemsisan hawaasni godinaalee Harargee Jimaa oomishuun jireenya isaanii tarkaanfachiisu. Oomishni Jimaa Oromiyaa Naayiroobii hamma Mombaasaa, Somaaleelaandii hamma Moqaadishoo darbees hamma Jibuutiitti bal'inaan beekama. Jimaan jireenya qonnaan bulaa Oromoo Oromiyaa bahaati. Guyyatti daldala Jimaa birrii miliyoonaan lakkaa'amutu magaalota godinaalee Harargee keessatti adeemsifama. Jimaan Oromiyaa oomishoota galii sharafa
alaa guddaa biyyaaf galchan keessaa sadarkaa lammaffaa irratti ramadama. Haa ta'u malee oomisha sadarkaa biyyaatti galii guddaa argamsiisu kana qonnaan bulaan Oromoo kan dafqa isaa akka galaanaa dhangalaasee oomishuu irraa fayyadamaan taane. Inumaa waggoota sadan darban giddu lixiinsa mootummaan gabaa jimaa irratti taasise hordofee jimaan gatii dhabuun uummanni hiyyummaa fi beelaaf saaxilamaa jiraachuu himata. Sababa beela godinaalee Harargee mudataa jiruun uummanni qe'ee irraa buqqa'ee magaalota gurguddoo biyyattii keessatti daandii irra buufatee kadhataa jiraachuu ragaaleen viidiyoo OFM dhaqqaban ni mul'isa. Rakkoon amma hawaasa daandiitti baasaa jiru kun dafee furmaata yoo hin arganne rakkoo namoomaa kana caalu hordofsiisuuf kan jiru ta'uu ibsaniiru. Godina Salaalee aanaa Dharraa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii gandoota hedduu weeraran qabatanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Gandoota Tuutii jala jiran torbanii fi gandoota Sararqullaa jala jiran waliigalaan gara gandoota 18 ta'an humnoota fiinxaleeyyii kanaatu dhuunfatee jira jedhanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Salaalee aanaa Dharraa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii gandoota hedduu weeraranii qabataa jiraachuu maddeen himan. Gandoota Tuutii jala jiran torbaa fi akkasuma gandoota Sararqullaa jala jiran waliigalaan gara gandoota 18 ta'an humnoota fiinxaleeyyii kanatu dhuunfatee jira jechuun jiraattonni himanii jiru. Humnoonni mootummaas namoota nagaa ajjeesuu hidhuu fi dararaa jiraachuus maddeen himaa jirani. Aanaa Dharraa gandoota Tuutii fi Sararqullaa jala jiran heddumminaan humnoota fiinxaleeyyii faannoo weeraramaa jiraachuus jiraattonni himani. Gandoota gara 40 ta'an immoo aanaa Dharraa jalatti argaman keessaa gandoonni 18 ta'an humnoota fiinxaleeyyii kanaan qabamanii jiraachuus himamaa jira. Gama biraatiin ammoo humnoonni mootummaa gandoota akka Waaree Gabroo fi Manqaataa Waariyoo jedhaman keessaa uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan ajjeesaa fi hidhaa dararaa jiraachuu himanii jiru. Ganda Waaree Gabroo qonnaan bulaa Geetoo Marzuu jedhamu qabeenya isaa erga saamanii booda isa ajjeesanii gatan jedhee jira. Tibbuma kana magaalaa Ceekkaa keessaa manguddoo kana qabanii halkan tokko hidhanii erga bulchanii booda ajjeesanii gatuu isaas jiraattonni himanii jiru. Manguddoon kun abbaa ijoollee torbaa yoo ta'u ilmaan keettu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan akka ajjeesanis dhagaamee jira. Ganda Manqaataa Waariyoo keessaa immoo namoota Daamxoo Asaffaa, Warquu Wadaajoo, Abbiyyuu Wadaajoo jedhaman qabanii fuudhanii deemuu isaanii maddeen himanii jiru. Qonnaan bulaa biraa Bojaagijoo jedhamu irratti reebichaa ulfaataa raawwatanii jirus jedhu. Humnoonni mootummaa gandoota baadiyyaa keessa socho'uun dargaggootaa fi qonnaan bultoota adamsanii qabaa jiraachuus himanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin odola lixa Indoneesiyaa Sumaataraa iddoo volkaanoon hammaatutti lolaa fi laavaan yookaan habuluqqaan qorra irra yaa'e namoota 37 lubbuun darbee jira. Roobni cimaan sanbata darbe roobee tulluu daaraa fi kattaa gaaraa Maraappii iddoo volkaanoo socho'aa Sumaataraa jiru irraa gadi harca'ee jiraas jedhame. Dabalata isaa Xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Odola lixa Indoneeziyaa Sumaatiraa iddoo volkaanoon hammaatutti lolaa fi laavaan humbuluqa qorraa irra yaa'ee namoonni 37 lubbuun darbe. Roobni cimaan sanbata darbe roobe tuullaa daaraa fi kattaa gara Maraappii iddoo volkaanoon socho'aa Sumaatiraa jiru irraa gadi haraa ture. Humbuluqni qorraan kun bulchiinsota lama irraa yaa'ee lubbuu namootaa dabarsuun dabalataan manneen dhibba masjiidotaa fi qabeenya uummataa mancaaseera. Namoonni 18 achi buuteen isaanii waan hin beekamneef lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii dabaluu danda'a jedhan qondaalotni. Kanneen balaa kanarra hafan laavaan yookiin humbuluqni mi'a volkaanoo qabate rooba keessaa mana isaaniitti yaa'uu himan. Sagalee waan qaqawweessaa fakkaatuu fi bishaan danfu fakkaatuun dhagahe. Sagalee kattaa gurguddaa kan gaara Maraappii irraa konkolaachaa jiru fakkaata jechuun Riinaa Deeviinaan dubartiin waggaa 43 bulchiinsa Agaamirraa FB'tti himteetti. Dukkana homaa hin mul'anne waan tureef ibsaa bilbila koon fayyadame. Karaan dhoqqee ture yaa waaqi nutti araarami jecha aman ture jetti adde Deeviinaan. Haati ijoollee sadii kun manni ollaa ishee kattaa guddaa daakame jechuun yoo ibsitu olloota ishee 4 dhabus dubbatti. Dilbata sa'aatii booda lubbuu baraartonni reeffa 19 iddoo akkaan miidhamte kaan du'aa keessaa yoo baasan ollaa tanaa Hadaataar irraa immoo reeffa 9 baasuu himan. Berliyaanaa Reesiyaakaa jiraataa Agaam yoo ta'u ollaa gargaaruun waan keessa darbe hima. Namoonni boo'aa turan sababniin isaas achi buutee miseensota maatii isaanii hin beekan. Kaan immoo reeffa isaanii
kan argatan fa'aatu jira jechuun miidiyaa Indooneeziyaatti himeera. Lolaan kun balaa uumamaa gariin sochii dhala namaatiin dhufeedha jedhu ogeessi kunuunsa naannoo BBC'n Indooneeziyaa irraa dubbise. Lolaa fi dhoqqeen laavaa kun sababa qabeenyi uumamaa naannoo manca'aa jiruuf muudachuun isaa itti fufa jedhan dhaabbata kunuunsa naannoo Indooneeziyaa damee lixa Sumaatiraatti hoogganaa kan ta'an Weengi Purwaantoo. Sababa kanaan balaan hamaa waggaa waggaan mudata. Inumaa hammisaa waggaa waggaan dabaluu mala. Balaan tokko mudatee inni kaan mudachuuf yeroo dheeraa hin fudhatu jedhan. Ji'oota 6 darban keessatti gaarri Maaraappii balaa wal fakkaataa baay'ee keessummeesseera. Muddee darbe namoonni lafoo deemaa turan 23 volkaanoo mudateen yoo du'an, gurraandhala keessa ammoo lolaan tasaa manneen baay'ee taanaa Haadaataar keessatti mancaaseera. Baatii darbe ammoo aarri volkaanoo ol gara samiitti kiiloomeetira 2 dheeratu balallii xiyyaaraa danqaa ture. Karaanis cufamee namoonni 11,000 ol ta'an naannichaa akka bahan itti himamee ture. Maraappii jechuun afaan naannichaa Miinaangiyoo jedhamu tulluu aaraa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.